Akka akkam jirtu amma immoo viidiyoo kana keessatti waa'ee Python dictionary ilaalla. So kutaa darbe keessatti Python listii ilaallee turre. Listiin kan inni array irraa adda ittiin ta'u maalidha? Dynamically guddachuu danda'a. Dynamically elementii remove gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun immoo efficiently memory keenya utilize akka nuti goonu nu taasisa jechuudha. So dictionary immoo dictionary akkuma dictionarytti key fi value wanta nu qabu jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf dictionary yeroo kitaaba dictionary ilaallu key jira, value jira. So fakkeenyaaf afaan Oromooti gara afaan Ingiliffaatti yoo ta'e amma farda yoo jenne Ingiliffi isaa immoo value isaa ta'a jechuudha. Horsi ka jennu jechuudha. Bifa kanaan kan data typein data bifa kanaan store nu godhu jira jechuudha. Inni maal jedhama? Dictionary jedhama jechuudha. So dictionary create gochuudhaaf Python irratti wanti nuun godhu jalqaba variable name dha. Fakkeenyaaf meekaanii afaan Oromoo fi O2 yoo salphisumaaf O2 English ayin variable name isaa jechuudha. So dictionary taanaan akka kanatti declare goona yeroo create goonu dictionary keenya uummanne amma isa booda kan nuti aanu value itti galchuudha. So meekaanii dictionary of ka jalqabaa amma fakkeenyaaf farda yoo ta'e value isaa maal asitti itti himna jechuudha. So horse kanarra deebinee gosa akkasii hojjennaa jechuudha baay'inni. Key fi value hojjetaa irraa. So lukkuu fakkeenya waan ta'e rakkoo hin qabu. Nama Ingiliffaan jecha translate yeroo ta'u maal ta'a? Just percent jennee maa dabarru. Eshi biyya nugaa fakkaatamaaf country. So kana define goone fakkeenyaaf dictionary bifa kanaan qopheessitan isa booda nami key gashee value isaa akka argatu yookaan software bifa kanaan hojjechuu barbaadu ta'a. So fakkeenyaaf Oromiffaa to English jennee maqaa isaa waamna. Maal jijjiiruu barbaada? We want to know the equivalent translation for name. Maal jedheen barreessin nama nameen jedheesitti. Nama ka jedhuu fi equivalent isaa barbaadne. So amma nama yeroo jennu outputiin kana percent kan jedhu nu baasuu qaba jechuudha sitti. Okay? Akkuma argitan ilaalaa. Maalidha namni yoo jenne percentidha jechuudha outputiin isaa. Dictionary yoo jenne jechuudha. Maaliif kun akka qulfiitti nu fayyada. This is a key, this is a value. So indirectly dictionary goone jechuudha kan. So akkuma kanarra deebinee fakkeenyaaf what is the translation of biyya? Biyya ka jedhu Ingiliffaan maalidha? Already dictionary keenya keessaa qabna akkuma argitan country dha. So outputiin isaa country ta'uu qaba. Ilaalaa country jedhee baasee jechuudha. So bifa kanaan dictionary uumuu dandeenya. Dictionary keenyatti immoo data biraa dabaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kanas keessa hin jirre amma dabaluu dandeenya. Asitti maalan jedha? Achi O2E akkuma sanaan godha wanni biraan hin jiru. Wanti dictionary keenya keessa hin jirre fakkeenyaaf lakkoofsa kan jedhu hin jiru. Asitti itti dabalaan jira. Maal jedhee? Number. So itti dabalaan jira malee ingilizii isaas maal isaas to'achuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf O2E okay already kan asitti waan gooneef rakkoon qabu OT of farda equivalent isaa barbaadna gaama. So maal ta'uu qaba kun outputiin isaa horsii ta'uu qaba jechuudha. Akkuma argitan horsii jedhee asitti nu baasee jira jechuudha. Farda jechuun horsiidha. So bifa kanaan dictionary hojjechuu dandeessu jechuudha isinis. Okay? Bifa kanaan dalaguun danda'ama. Dictionary jechuun kanadha jechuudha Python irratti. So kutaa ittaanu keessatti mata duree biraa akkamittiin for loop akka fayyadamnu waliin ilaalla nu hordofaa.